falmachuu qabna waan ta'eef namurra dhoksuu hin dandeenyu. Qabsoon itti fufuu qabdi waan ta'eef rakkina keenya hin himanna, hin saaxilla, indinna akka warra Tigraayitti hin falmanna. Tigreen haa falmatu. Oromoon kan beekuu qabu namuu isin hin tuffatin, namuu isin hin arrabsin jechuun namni tokko waan hin taane hoosi sobe waa agartu waa ija teetiin agartu hoosi sobe waan beektu hoosi sobe tuffii hamaadha jechuudha. Si arrabsaa jira jechuudha. Si arrabsaa jira jechuudha. Akka hin arrabfamne, akka hin ganne, dhugaa Oromoo himu, eenyummaa ofiitiin qabsaa'u, haqa namaa deebisu, gantuu fi dadhabduu hin jabeessanii gantuu garuu ofirraa buqqisuun dirqama ta'a. Oromummaadha. Dura qabeenyaa muti. Dura Oromummaa keenya. Argitan gandi Tigreen akkatti falmattu, dhiirummaa siin qabdu, eenyummaa siitiin biyya san keessatti itti deddeebi'anii bara baraan itti deebinee keessa deemnee yaallu waa'ee wanda ganaatu sinaasuf. በአማርኛ ሲመለስ በተለይ ትግራውያን የትግራይ ልጆች ስለ አብይ ነው የምናወራው፣ ስለ ጦርነቱ ነው የምናወራው። ጠብቁ። ጥኖ አፋን አማረቲን አመን ይደብሩተን አፋን ኦሮሞቲን ጀቹ ፌስቡክን አኩማ ቤክተን ከነ ገንደ ኩኒ የቹ ገንድ ቁበቶታ ቲፍ ሀርከ ጉዳ አፋን አማረቲን አችከቾ ጀቻ ወንቱረኒፍ ወንጅረኒፍ ኦሮሞን ሆዋጀ akeekanna Abiy Ahmed okin abiyot kaasaa irra argatanii waa Oromoo kan ta'e hunda jala deemanii aktivistoota Oromoo oduma omaan jedhin community standardin sababa jedhuuf Amaara waan ta'eef sababa afaan Amaaratiin dabruuf isaantu harka guddaan achi keessa jiru waan ta'eef ummanni keenya immoo yunuu already qabsoo dhiisee warri duraan alaafal matus rafee mugee media akkuma jirutti cufan jechuudha. Kanaafan ani jaaladheetii moti kanan bade. Ji'a lama. Ji'a tokko cufaniit wanti qoota kakatabee homaa hammeenyi hin qabu. Guyyaa lama booda ammas deebi'anii irratti cufanii ji'a lama addaan banne jechuudha. Garuu immoo addaan bannus wanan isinii himi ani qaalluu moti. Yookiin immoo akka namitti tanaa nam beeka wanuma hundaa nama jedhu muti. Wanta ajiru yeroo saniif wanta adeemu waa'ee lolaa kaafne makkalaakiyaan akka diigamte akka hin jirre akka moohaman akka namichi jaanjee akka biyyattiin rakkoo keessa jirte ammallee guyyaadhaan gadadootti du'atti baduutti jijjiguutti akka deemaa jirtu akkuma Juhaar jedhe san jechuudha. Nurratti jiguudhaaf wan deemaa jirtuuf Oromoon ka'ee falmachuu qaba, karaatti deebi'uu qaba. Wan tokko garuu kanan isinitti himu, wan tokko yeroo keessaniif fixna. Nama yartuu fi nama dadhabruu odoo hawwiillee qabaatanii, hawwii guddaallee odoo qabaatanii namni biyya keessa jiru wanta akka godhuu danda'u hin sobamina. Waa'ee taayee danda'a hin haasa'ina. Waa'ee nama tokko achi keessa jiran qondaalota OPDO itti dhiisa. Namni har'a biyya san caccabsaa jiru, balleessaa jiru, Oromoo awwaalaa jiru nama tokko. Namni aangoo qabu nama tokko. Abiyot Kaasaayee Abiy Ahmed. Eenyu akka ta'es immoo dhugaa keessa deematii argaa. Jara keenya Oromoodhaan kanan himuuf har'a ani akka ambootitti akkuma na beektan online kanarratti jechuudha. Kophaa kiyyani bara tokkoo muti, bara lamaa muti, bara abbaa duulatiin ka'ee OPDOdhaa kophaa garasii mo'anna jedhee falmaa ture. Hundi keessanuu quba qabdan, hundi keessanuu hin beektan. Oromoon kan beekuu qabu kana hunda hongodhu
lafa fudhadhee jiruu kiyya achitti qajeelfadhee horii irraa argadhee timuti akka oromootitti mo'annee dheetan paaltooka odoo feesbuukiin hin dhumi paaltooka keessaa kaasee OPDO falmachaa ture garasiin mo'annee dheetan dhuguma immoo an akka Lammaa Magarsaa fa'aa arginu obboleessa kiyya kan naan jedhu an akka Shimallis Abdiisaa fa'aa kana wajjin hojjechaa ture har'an ta'ini jechuun akkuma beektan san bara abbaa duulaa galee hin taane wayyaaniin lola nutti kaaftee deebi'ee ammas an akka Jeneraal Kamaal fa'aa an akka Haayiluu Gonfaa fa'aa eega Asmaraatti galanii harka tokkoon isaan gargaaraa mooraalii faayinaansaalii wanuma hundaan akka nama tokkootitti qaa hojiidhan jechuudha. Jawaar gaaf qeerroo sossaasuu itti ka'u isas jala deemnee achumaa immoo yunu karaan sun naan ta'oo jedhe no OPDO diiguun dandeenyu jabeessuu dandeenya kan jedhu echumaa keessumaa eega Lammaa Magarsaa as ba'e an Jawaaritti itti bu'ee Jawaaris rukutaa mo'anne wayyaanee inuma mo'anne dhugaadha haqa ammasitti achi asii gabaabsee hankan isinitti himu gaafa Lammaa Magarsaa dura Oromiyaa keessatti Abiyyi bira taa'ee Lammaa Magarsaatiirraa fudhatu viidiyoon kun akkuma argitan san nama meeqa wal dhabe saniin duraan nama meeqatu na arrabsaa ba'ee nama meeqatu koortii nageessee nama meeqatu waa hunda hojjete gaafa san namni Abiyyi jedhamu kun hin beeknus nama miliqu nama Lammaatti irkatee biyya san keessa sossa'u malee Oromoon waa hunda amantii nama kana hin beeku jedheetan feesbuukitti gadi bahee dubbadhe gaafa san harki guddaan na arrabsee Jawaar illee gadi bahee namittiin kun akkanatti miliquu hin danda'u jedhee namittiin gaafa sanirraa kaatee amma arraatitti nu ciniintee jechuudha namni waa'ee Abiyyi irraa hin haasa'uu fi information Abiyyi kun eenyu kan jedhu kan hin sabamina Oromoon ummata gaarii ummata nama hammatu hammeenyan beeku Oromoon waaqa sodaata ani ilma keetii yoo jedhe hundumaa ofitti qaba hammeenyan qabu kanaaf miidhamne namoonni har'a Oromoo ta'anii kumaatama amman hidhaa jiran jeneraalonni keenya jeneraalummaa namoonni dhuman akkuma seenaa dubbisanitti artistoonni keenya Haacaalurraa ka'aati kan dhabaman kan hundaa walitti qabaati hubadhaa Abiyyi Ahmed Ali eenyu kan jedhu san namni hunduu bakka jirutti qa'een gandaan gosaan eenyummaa namittii tanaa barbaaduu qaba. Oromoon safuu kanaan qabdu, Oromoon cubbuu kanaan hojjettu, Oromoon fuunduraan lolti malee duubanii sitti irkattee si ajjeeftu. Namittiin tuni eenyu akka ta'e Oromoon ofii keetiif barbaada. Hamma dhageenyirraa amma hubannirraa hin himna. Tanaan dura OPDO hoo yakkuufe gaafa OPDO Manaasee Waldagoorkis maal jedhaniin abbaa duulaa kanaaf fa'a. Ani Oromoodha. Gaaf xinnoo waa'ee hojjeta. Gaaf xinnoo hin balleessa. Gaaf xinnoo ammas OPDO ajaaba kana karan isin himuu fe'u warri karaani amma Abiyoot jedhamu namnittiin gantuun tun namittiin yartuun tun namittiin gadheen tun nu gantus ummata keenya gantus gootota keenya hiitus namuma feetee ajjeeftu amma irraa buqqifnutti himmoonnaa jabaadhaa himmoonna ummanni keenya man hidhaatii bahuu qaba Oromoon asii akkanaan qabdu falmadhaa namichi kan beekuu qabdan namittiin tun ummata Oromoo Minilik caalaa akkuma dubbatte sanitti nu balleessituu jirti yakkinnii fi hammeenyi Oromoo hojjete Minilik naa wayya ana amboodha
minilik hamma inni har'a nu godhaa jiru kana ummata keenya hin goone at the time. Biyyan qajeelchee malee diinummaadhaan sharriidhaan diina keenya maqaa keenya fayyadamee ganda fixaa ilmaan namaa kumaatamaan guyyaa guyyaan fixaa. I swear I'm not depend on anything. Haqa rabbi yoon yaade sammuun tiyya kan naa himtu minilik kan jedhan kun gaafsan biyyattii tana kingi ta'uudhaaf cubbuu inni Oromoo irratti hojjete caalaa amma Abiyyi Obin Abiyoot Kaasaayee kanatu ummata keenya irratti hojjechaa jira. Isa caalaa nu balleessaa jira. Kai dammaqi falmadhu. Rabbi Waaqayyo jechuu kiyya. Oromoo Waaqayyoodha rabbi. Rabbi jechuun mamir maal jechuu jedhani. Waaqayyo hooxinnoo Oromoodha waaqusatu jaalmarroo nama marroo jedhaniin kan odoo arrabsinuu gali ala dimokiraasiin falmadhu odoo jennu namni kun didee bosona keessa taa'ee har'a hamma tana qaawwa tana xinnoo tan itti rarraanu rabbi sannuu qusate jechuudha. Silaa har'a waan jennullee hin qabnu salphina badaa du'a hamaa gowwummaa hamaa addunyaa tanarra kan hin jirre addunyaan maqaa Oromootiin badhaaftee maqaa Oromootiin badhaasa argatee horii argatee namittiin tun maqaa Oromootiin waan hin goone hin jiru. Marroo har'a kan biraa kan beektan shanee nuyi Oromoo qubattoonni minilikii fi minilik gaallaanuun jedhan. Har'a immoo namittiin tun namittiin ilmi nadheenii shaneedhee ummata keenya. Numatu muka abbaan of kaaye akkuma jedhan san gaafa asmaraa jiran Daawit Ibsaan faa loluu dinnaan itti aarree warra kanaan hin beekamtan ijoolleen online irra jirtan akka fiixaa mootii faana yaaladha gurbaan tokko nama jabaa amma hiisin silent mood. Anakka Hangaasaa Ibrahim amma jiru anakka hamba urgee namni tokko kan bahee shanee jarri kun loluu dideenni. San fudhatee har'a ummata keenya dha'uudhaaf maqaa san nutti moggaasa. Kaleecha gaallaa turre gaafa minilik har'a immoo gaafa Abiyoot Kaasaa ilma Shaabiyaa irraa dhalate. Nu amma maal jedheen nu yaame? Shanee nuun jedhe. Shaneen ummata Oromootiif itti rukutamuudha maqaa kenname paarlaamaa keessa taa'e. Namuu aangoon qabu. OPDO keessa dhiirri aangoo qabu takkallee hin jiru. Namni aangoo qabu Abiyyitti gadi namni takka hin jiru. Kan rukutu isa, kan ajjeesu isa, kan muudu isa, kan balleessu isa. Nu keessa taa'e waa'ee namittii tanaa duuba deemnee takkaan qorachuu qabu. Namittiin tuni nu balleessaa jirti, ummata keenya fixaa jirti. Guddina siitirraa kaatee riveenji irra jirti. Durumaanuu Oromoon kan beekuu qaba. Oromoon ilma fe'a. Ilmis dura abbaadhaan dhaadhata. Aadaa Oromoo keessatti haadha teenya hunduu hin jaalanna. Haramee teenya hunduu hin jaalanna. Garuu abbaan ilma fe'a. Ilmis abbaa fe'a. Namittiin tun gaafa aangoorra dhuftee kaatee amma ga'utti innaateen jechuutti gaate. Nugusti hoonaalle jechuutti kaate namittiin tun. Namittiin tun gaafuma dura mana 4 kiiloo kana dhaxxee kursii irra teesse daqiiqaa 5 donguutin minilik jechuutti kaate. Minilik jechuun by the way minilik jechuun ummata Amaaratii wajjin nama walitti dhiyaatu muti. Minilik diqaalaa Juushii fi diqaalaa Oromoo irraa dhalate malee ummanni Amaaraa wajjin walitti hin dhufu. Keeziin isaa waa'ee minilik nugusa ta'uudhaaf hawwii inni qabuuf guddinni Abiyoot Kaasaa yookiin namichi kun akkamitti guddate akkamitti bashaashaa keessa dhaqee waliin jennee anaatuuf nu ta'e eeganas deebi'ees gaafa biyya jirus hinuma sukkuubnaa inuma kadhannaa diddee itti cabsinu eenyummaa isaatiin naaf. Namichi kun haati isaa walloodhaa Oromoo jedhamti.
namicha kana abbaan isaa immoo Eertiraawiidha. Namichi Eertiraawii Kaasaayee kan jedhan shufeera fi gaaza nagada bashaasha keessatti abbaan Eertiraa. Abbaan Abiy Ahmed Ali moti. Ahmed Ali Abiy wajjin wanta kolirraan qabu kan du'aaf saaxile akka ilma kiyyattan guddisee jedhe harkaa baatee akka ilma kiyyaatittan guddisee jedhe ilma kiyyan jenne. Kanaaf namni akka boo'ichan dhaqne dafee ofirraa gaggeesse akka saree kophaa kaatee kophaatti awwaala. Hindinne nuyi abbuma jenneet oduma beeknu uba wajjin akkuma jedhan san hindinne. Namichi kuni abbaa isa guddise jechuma sanii jedhee dhabamsiise. Har'oo an akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa maal godhee maal balleessetii muti. Namni kuni akkuma beekamu ilma keetii waffeete hoo jette sitti mufatu. Hoor kutte si mufatu abbaadhaan hin deebi'a. Waa takka lama jedhennaan abbaan biddeenaa abbaan isa guddise. Manaa bahee kochoraa kaambii militarii keessatti guddate Abiy jechuun. An akka Koloneel Gammachuu an akka Koloneel ummanni keenya gootonni har'a mana hidhaatitti ugguramanii haqa malee seera malee taa'an kun isaantu waa irraa hafeen gorsaa achiifas qabaa kaambii keessatti guddate. Kochoraadha. Kochoraa left over nyaatee guddate. Complex mentally complex qaba namittiin tun. Hamma duunutti dhugaa himanne nuyi Oromoodha nuyi. Nu Oromoo. Tigree Oromoonis Oromoo. Namittiin tun achi keessatti guddatte. Achi keessatti hoo guddattu Gammachuu amma gaafa san warra beekan hunduu mana hidhaatti galchite. Haqni kan jiru kan irra hin qabatin hin sobiin. Haqni kan namichi Oromoodha walitti hin qabu. Haati nama wallooti Oromoo ta'uun baateen beeku. Saniin guddate namichi. Oromoo waa'ee Oromoon itti kaatee Oromoo inna lokki ani Oromoodha jechuutti ka'e. Okay, Oromoon akkana godha. Oromoon uummata ofii nyaata. Oromoon obboleessa ofii gana. I am glad jedhee ittimuu kiyya san gaafsan. Gaafa lammaarraa fudhatu san. Allammaan beeka. An Shimallisin beeka malee namitti tan argeetu sin beeku. Footuma wajjin ka'a. Garummaa obsinee dhiibnee mamii keecha waan ta'eef evidensii qabaachuu qabda. Onneedhaan dubbachuudhaaf haqa barbaaduu qabda. Namittiin tuni akka dhiigni Oromoo keessa hin jiraanne akka Oromoo balleessaa jiru akka siniin arrabsine kanan jedheef kanaaf miidiyaan Oromoo cufame, afaan Oromoo cufame, Oromoo tiyyummaan ganna qabte, qabeenyi Oromoo akkuma jiruun jaraa dabre. Namni kuni gaafa baadamee lolaa isiniin jedhan namni beeku amma keessa. Ani biraa deemee tan boombiidhaan kabbaar masaaraa mattaachoo tinnish hejjees hin mallas jedha. Hin sirba argitaniiti akkaataa inni sirbu. Akkaataa inni akkaataa wazaawwatu agarteeti wanni inni sobu wanta akkaan qabu. Gaafsanuu gaafa lolli uummanni keenya baadamee irratti jiran shaabiyaadhaaf hojjechaa ture namichi. Isa kan oofsisaa jiru reediyoodhaan. He has got like Isaayyaas wajjin amma uumaan inni Isaayyaas wajjin uume kun kan kaleessa dhalatee muti. Guyyaa abbaa himachaa Eertiraa wajjin. Uummanni keenya achi kan hin sossaane gaafa adda bilisummaa Oromoo himachaa he has got long time connection. Abiy Ahmed shaabiyaa wajjin baranaa muti. Here we go. Namni miidiyaa irratti bahee hin dubbanne, namni keessa isaa beeku, namni eenyummaa isaa beeku, namni haasaa isaa beeku. Namittiin tuni akka Eertiraawii taate. Hundi keessanuu badhaadha. OPDO ilmaan Oromoo quuqama kan qabdan xinnaa guddaan hundi keessanuu aangoo hin qabdan malee, humna hin qabdan malee. Har'as silaa hin falmattan. Har'a uummanni keenya haa falmatu karaa badaa.
caccabaa jirti biyyattiin du'aa jirti ummattiin qabeenya keenya akkuma jiru saamsisee waa baay'eetu keessa deemaa jira kan hubadhaa. I have no hard feeling. Akka OPDO ta'e kaleessa OPDO garaan kanaan nu baasa. ODP'n karaa kanaan nu baasa yakkinnis keessa jiru jedhee takka takkaan kana wajjin hojjechaa ture. Ani har'a natti deebi'aati as garagalaati achi keessa gana isiniin jedhu even diaspora keessa warri galtan. Garuu sammuu keessan waan isinitti hime dhugaa Oromoo taatanii uummata Oromootiif kan quuqamtan ta'e dhugaa haqa hoo ta'e. Ummanni Oromootiif Abiyyi namittiin Abiyoot Kaasaa ilmi gaazii gurgura Abbaas identity crisis jechuun kana Amaarri bee Itoophiyaawii kan jedhu Abbaas hin jaalatu haadhas hin jaalatu walitti dhufaa so they wanted to deny identity isaanii. So namichi kunis gosa waan hin qabneef isaan ta'uufe abjuu haati namaa waan gaarii uummata ofiitii hawwaxinnaa guddaa. Nugus kaaloon ku jedhee kan maraate kanaa. Maraatee amma nu cabsaa jira. Ummanni Oromoo namuun iyyuufi malee beela hamaa keessa jira yeroo kana. Ikoonomiin biyyaa badde. Ummanni Amaaraa ookin immoo yunuu warri tanaan dura aangoorra turan sun hin iyyan. Qubattoonni buna gurguruu Wallaggatti naqaman halkanii guyyaa himan dhumne jedhanii kan ajjeesaa jiran ummata keenya isaan. Akkuma miila dabresiniin jedhisan addi bilisummaa Oromoo dubbataa argatee najaat afaan gaarii dubbatti afaan Ingilizii akka gaariitti beekti itti mirmadha. Loltoonni keenya adda bilisummaa Oromoo nama qaba qabeenya hin qabu horiin hin hanqata financially morally kan qabnu karaan takka hunte warri OPDO keessa jirtanii immoo quuqamtan argaam Juhaar maaliif hidhame Juhaar hiikamu jennaan Juhaaris balleessaa Juhaar isinitti mu Juhaar balleessaan isaa maal akka ta'e isinitti mu arras Juhaar qeerroo kana gaafsan istiraakcheraan ijaaruu dideet በፉጨት ለመጥራትና በፉጨት ለመበተን ኮታዴ ወልቲ ቀበ ዴማዴ አኩመ ነማ አሪው ጎዲ መለ ኦዶ ስትራክቸር ተኮ ኡሜ ሲላ ሐራ እቲ አና ቀባ በኒ እኒን በና ጩፋ እኒን በና ሐቃፈል ምን ነው እንተ እቲ ዲሳ ወር ጁሃር ኦዶር ሜርጋ ሜመንም ተኮ በካታችሁ በተን ዱቢስ ኒገላ ከለቻ ካታፈል መቻቱር አንዲዳም ቱሬ namni tokko harra ka'e keenyaaf wanni kuni Abiyoot keenya maalin keenya of course maal goonare takka be baraafi furgugguu gadi gadi dabarsan akkuma jedhe san ta'e ushchechuu yaan odoo Juhaar ar'aala jiraate bani cufi haadha si dhukkee irraa kaafne silaa hootan nama beeknu rabbi immoo har'a malee boru nuun himne wanta ta'aa jiru kanaaf dogongorre Jarakin ando gongore nama hanan do gongore garu ade chang itti amanete male ganudaf hoki wato argachudaf abudaf attachment takka of kecha qabadeti muti kanafan amalle borulle do gongoru nan danda namu muhun de gongore agartani haq amale uga amale namni kumaatamaan odoon umuu har'a Juhaar seera tokko malee gadi bahanii taasaan akka jijjiiramni kun dhufe jijjiirama kan fide tokko qeerroodha qeerroo immoo abbaa ta'ee bani cufi caccabsi kan godhi kan godhan jedhaa ture odoo arrabsinu hin ta'u kun odoo yennu odoo itti buunu jechuudha xiiqii tokkoon an akka Juhaar har'a maneedhaa keessa ta'a qeerroon istiraakcheroon hin qabnee fi gadi baatee amma magootti falmanne warri kaleessa falmatan illee har'a akka waan isaanii ta'aniit achi ta'anii hoonuu ta'e jechuutti galan. Amma fakkeenya Fayyisaa Leellisaa fudhadha. Fayyisaa Leellisaa waa ta'eef jechuun biizinasii seetaappii tokkotu jira ganda jalduuti fi amboo gincii keessa Shimallis kan walitti ijaaran. Salba afaan kaawwataniif har'a no wan gaariidha footoo wajjin ka'ee ilma kaasee wajjin no sanii moti ni Oromoo akka Tigreetitti lolla kan jedheef kanaaf mee hamma odoo Fayyisaa Leellisaa mana hidhaa jiraate odoo Juhaar ala jiraate
akkamitti mucaa kana hiitan balbala cufa balbala bala kana guba kana godhaa Jawaar akka Fayyisaa Leellisaa har'a Jawaar Doomaneedhaa taa'u wannum tuntuu mangadu hullu maal ani fakkeenya fan kaasee malee is no big deal namni waan tokko seenaa tokko hojjete achumaan haadhiisa inni katamacheኝ saardoo ayib qalanii kamootko eeganatti tolee kan jedhu san haqni immoo dhiirri ummata ofiiti amma dhumaatitti falmate amma du'utti kanaafuu warra Tigraay jaaladha isinis sobina Oromoon kan beeku qabdu Abiyoot Kaasee Mahammad abbaa keenya himate warra keenya himate juntaa isiniin jedha har juntaa isiniin jedha agaame maal jedhanii warra Tigraay juntaa wanni jedhamu tokko hin jiru there is no junta ummata Tigraay xinnaa fi guddaa fixuudhaaf diinatti yaamee diina isaanii Eertiraa Shaabaatti yaamee ummata san hooqa xanqatu ummanni haqa kee akkuma falmattu sanis waan isa akkasi gargaaru akka ummataatitti haqa namaatillee eegi xinnaa guddaa isaanii fixuudhaaf gandatti yaamee qaxaqata there is no junta identitiin isaanii akka Oromoo eenyummaa isaanii falmattu warri Tigraay eenyummaa isaanii falmatan we proud of them nuuf surmaa kan lolaa jira nama soba akkaataa lolli itti ka'e akkaataa lolli itti oofanis immoo guyyaadhaan agarre maal akka deemaa jiru jara dha'uudhaaf jarri kuni jara keenya wayyaanee akkatti lolle sun argitanii akkatti gubanne gaafa irreecha irratti namni keenya dhume bara wayyaanee san halkanii guyyaa rafuu dadhabnee boonyee maraannee argitanii jarri kuni qeerroon harka ol qabatee harka duwwaa akkatti ol qabatee biyya keenya jedhee lollaan somehow jarri kun dhiisan they are well civilized takkuma takkaan keechaa yaa'anii karaa biyya isaaniitti deemu jarri kun eenyummaa namaa balleessuudhaaf gaaf tokkollee tattaaffii hin goone hin fudhatan hin hatan malee amma immoo ummata isaanii hin ganne aqaniit kan hatasanis kan waa hunda sanii dhiisanii ummata ofiitti galanii ummata ofii wajjin lolaa fi du'uudhaaf kanaaf jaalataman ulfina qaban du'anillee jiraatan akka namichaa kanaaf akka gandasaa of qaqqabee gadi bahee ummata ofii hin balleesse obbolaa Hussein gan wal gananiitillee akkana wal hin goonu lammaa hillim Jawaar hillim warra wajjin jiran hundumaa kaan mana hidhaatti kaan du'aan kaan ammatee fixa namichi nama cubbuu ilma Kaasee nama cubbuuti Abiy Ahmad mude Abiyoot Kaasee maqaan isaa Oromoon maqaa akkasiitu hin qabdu Oromoon kana booda dandeettii muti Oromoon gosa qabdi Oromoon eenyummaa qabdi eenyummaa keenya nama beeku qofatu nu bulche kana booda ilmaan eenyummaa isaaniin beeknee Oromoo himatan an akka Abiyoot Kaasee kun dhufee nama keenya irraa fuudhurra Oromoon wal utubdiiti gaaddidduu walii taate dawoo walii taate akkas taatee hojjette abbootiin keenya har'a warri Tigraay argaa akkatti lolan generaalonni Tigraay akkatti lolan argaa eenyummaa isaaniitiif eenyummaa keenya warri balleessan moo gadi bahanii afaan nutti bahaa jiran haajaa nutti bahaa jiran I am sure namni tokko OPDO keessaa 90% ummata diasporaati kanan isin himu 90% OPDO'n namitti tan hin jaalattu homaa godhuu hin dandeenye malee isin himi ammal sirran deebi'a Jawaar akka maneedhaatii ba'u fi amma immoo takkaa fi dhumaa handhumaa akka ta'u marroo jedha jaal marroo hoduu taana hundumaa dhiifnee akka dhiiratitti hundi keenya akka ijoollee Tigraayitti gallee marroo jennee lolu adda bilisummaa Oromoo jennee moo handa siruma akka gaafsan siruma adda bilisummaa Oromoo OLA olaa jedhanii Oromoo Tigreen Oromoof lolaa jirti indirectly smart biyya keessa jira namni tokko dhuguma wayyaaneen jirti eenyu wayyaaneen baxaatee miqottaru
نما قبالك كامن جدتي سيوم مسفندو أباز هايتي تيموتي لكاس قباتشو الله جدني أباز هايتي مر من أمي تسندو إنجرو هرا أجامني هيجي المان تقرأي قريباته غندتي نمالي جتو كان أفرر آكن جرتوف غامبيلن مقالان سيني جارين بسان جلسي أكيد مقالان سيني كنه أورمو راجر حبي أبيوت كاسه أورمو دا هنوبا إلا أورمو دا واغن ودون تي واني سام فئاني تيمودا إنك بيسام قبين يساني أركافو جروني ساني هابد لفتي ساني هادماد هما را أمني كنو مان بيكو وإسام فئاني تيمير أبيتشو موتي أبيتشون أكا أمة أورمو هنين وهنغانو صداتو موتي أكسا أبيتشو موتي كأبيوت كاسيت أبيتشو موتي أورمو wake up again hubadhu ofii keetii haqa barbaade namittiin tuni abbichuu moti gaafuma duraatu hanakka gaafasan eenyu namittiin diqaalaa Libaaboritti dhalatte tun maqaan ishii Addisuu Araggaa he scrap naan jedhe gaafa duraasan abiyoo gaafasan akkamii jennaan Shimallis Abdiisaa nama gaariidha in hojjetaa isumatu hamma ga'utti staandii isaatiin haqan isinii hima har'a kun ola abbichuwachin abiyootachin maalii etteeti jala dhudhuuftu tuni gaafsanii bilbila halkanii guyyaa honaa bilbiltu san Ilibaaborti keecha namittiin dhalatte namichin maqaasi Addisuu Araggaa Qixxeessaa gaaf indeed gaaf achi utaalti lammaa jala seenti hinganti gaggantu gandatti la ilmaan qubattootaa nu keessatti dhalattee nu fakkaattee akkatti toletti achiifas deddeemtu tuni har'a immoo yunu caatii nagaddi hojiin qabdu hojiin isii baha keessatti Dirridawaa keessatti exportii fi importii he is a billionaire almost caatii nagadda Manasa Numasa Kabenyasa Bakajuru Takataka. Trust me, I will bring one by one. Takataka initiative. Manike Yakanara Hinimata. Hisobani Belar Regiran Rakina Kesajiran Sama Majiran Kabeni Bakasani Akuma Juj Isanif Galajiran Addisuu Araggaa Qixxeessaa Ilmasare Tokko ummata keenya kan walitti naqaa jiru OPDO keessa bayyannaan dide tokko isa ummanni keenya kan lammaa magarsaa gaafsan bahaa fide finfinnee qubachiise yelammaa siddatanyoochi kan jedhe ibbaacin anakka iyyoob takkaalliin niitii isaatii fi qabeenya biyya sanii akkuma jirutti kan gaggara galchee the first lady wajjin kan walitti qabatu ummanni keenya akka hin dandamanne kan godhaa jiru yelammaa siddatanyoochi attachmentii lammaan gaafsan ka dhiiratitti falmate What do you want? Haralaman anaaf. Lamma magarsaa oduu gadi bahee lolee natti tole. I don't know why he's silent. Amma dhumaatitti lamma magarsaa gaaf tokkotti ceeqaa turan. Tagoosaa qulaal wanna diimaa tokko uffatee ummata ofii fakkaata namni. Gaafa akka dhiiratitti falmates gaafa wayyoo qabus hin uffata irraa bareeda. Gaafa immoo eenyummaa isaatii lolus warri keenyaan akka jeneraal Taaddasee Birruu hanakka waaqoo guutuu argitan waaqoo guutuu kadhatanii tillaatanii fonfeen godhanii fi akkas hindide ndata gusaa qola odumatti hin toli odurraan bareedin odoo suufan uffatin akkuma loletti dabre warri Tigraayoo generaalonni Tigraayoo argitanii tikkatti lolan ummata isaanii fakkaatanii Dabraciyoon akkatti loloo mormi muramee du'ee dhani akka dhiiratitti falmate ummata isaaniiti gaafatti tole arge gaafa dide immoo ummata isaaniititti jeneraal Gibraa akkatti loloo agartaniiti warri keenya isa fakkaatan jarri kun jeneraal Taaddasee Birruu fakkaatan waaqoo guutuu fakkaatan elemoo fakkaatan
akkatti ummata isaaniitii lolan biyyee fakkaatan akka ilma sharmuxaa waa diddibatanii gadi bahanii abbichuun ofiin hin jenne haqa ummata ofiitiif falmatanii dabran akka isaan fakkaanne dabruu feenanu baltoo maaraat የማይችሉ ani kan dhibe ana akka diimaa nagawufa ana abbaa duulaa gammadaafa ana akka leencoo lataafa jara keenya maa'ushin jenne afaan keecha maan qabanne jarattiin tuni maa afaan makeecha hin qabanne isin gaha sila odu afaan qab du'a isiniin hin jedhu du'allee rabbitu isin hayyama beektanii namni bee fe'eedhaaf hin du'u rabbi hoo si dagate bee foon tortoraa kana akkuma tortortu jeesi si dhiise jechuudha akkan duuru dhiirri tasa duuti jiruu si wajjin akkuma gammaddetti akkuma utaaltetti duuti warri kanaa kuni akkanumaan wasaka baatetuma ammas cubbuudhaaf afaan bana ummanni keenya beelarra jira ummanni keenya saamamaa jira ummanni keenya bilisa hin qabu aykan warri ta'e maneedhaa jira including Jawaar Mohammed maaliif isin afaan keechan hin qabanne why just shut up and sit gaaf wayyaane ittan dur gaafan wayyaane lol wayyaane malee ittan asraa haya har'a immoo garagalee namni maneedhaa jira warri isinii bee warra loluu ushuma jechuun gaarii dha ushuma jechuun gaarii maa ushin jenne warratiin kalees oliif gadi karaatti jaanjofte tun jechuudha how is moving ilaala argaa adda bilisummaa Oromoo kan jennu marroo kan ami been kan hin jedhaban marroon maan gallee gaafa saniitti dhiisaa maal jeetan wayyaa ture edaa rabbitu beeka kanaaf nu qusat har'a ammas immoo hin moota ummanni gaambeellaa balleessuu jira hin moota ummanni Tigraay amma dhumaateetti hin mootan hin dhufan gaafa nutti makaman gaafa marrootti makaman argaa rakkina isinirraa hin qabu wal beekna waan ta'eef the majority of our people we know each other they are not their will in qaban hunda abiyoot kaasayeetu nyaachaa jira biyyattii balleessaa jira responsible kana booda immoo dukkanaa deema malee wanni ifaa jiru hin deemu ana akka baacaa dabalee amma gadi bahee taasaa ina baacaa dabalee namitti gowwaa gaafa baaltoo kaasanii Washington DC dhufeetan gaaf tokko dubbisee akkamiin manni keenya kan rakkina keessa jira yaadattan interview godheetan ture namitti isan gaafsan qorqorroo ijaarrate ummanni hararii homaan jedhu diqaalaa bakka bakkatti qabaa inni mana sadi keessa qabaa mana sadii bulcha ummanni keenya the last thing ani warra keenya Shimallis Abdiisaa ani caalaa kan beeku hin jiru har'a beektan Shimallis Abdiisaa daa'ummaa ka'eetan beeka xiqqoo ta'e akka har'aa kan odoon ta'in jechuudha wajjin falmachaa turre I don't give a damn gaafa abbaa duulaa san paaltooka keessaa qabnee wal bira teenyaa kaayii nyaachaa bisaan dhugnaa isin sabu ana obbolummaa odoo ta'e my brother naan jee obboleessa kiyya naan jee ammallee waa'ee Lammaa Magarsaa gaafa raabuu gaafan ofii qidman gaafan Lammaa Magarsaatu didee islaamuuti ani odoo Lammaa Magarsaas jiraate karaa biyyaatti hambiraa dhabe asirraa ginciittan deebee naan jedhe gaafa tokko angoora rakkina hin qabu gaafsan makalaakaa ture ammoo man dhaqoo jechuudha egaa kana inni natti hime keessa isaani waaqaa muti akkaataan inni itti beeku abiyyi immoo la haqa taa'ee kan natti himan isinii jedhe gaafsan abiyyi Lammaa Magarsaa bee inni ulfina qabaa fi hin jaalatas jedhe naan jedhe amma gaafa Lammaan pirezidaantii abiyyi Shimallis pirezidaantii ta'u akkamitti pirezidaantii ta'a jedhee mormuu hin danda'u ture mukaatuun obboleessa kee wajjin guddattee wajjin nyaattee wajjin dhugdee waa'ee Oromiyaa amma namichi kuni maqaa gandattii warra Amaaraa dha'uu hin danda'u hoo kaaftee sin balleessee dheenyi already gurraan hin dhageenye garuu san kan deemaa jiru wanta akka jechuu hin danda'u nan jedha jedhiiti gaafa koortii ICC deemtu gaafa sani anis humnan qabee Shimallis Abdiisaa har'a ani Oromummaa isaatirraa shakkiin qabu
quuqa Oromoo irraa shakkiin qabu. Garuu he can't do anything. Niti isaati jala deemaa tureeti amma. Abiyoot Kaasaayee nama hannaan beekamu jecha namaa taata. Education of course education kifilii torba. Kochoraa ture kifilii torba caalaan baran. Kifilii torba san booda tireesiin hin jiru. Silaabii nama keenya hoo jette akkuma taate ol kaafta malee gadi hin qabduuti. Namittiin tun wanni inni haasa'u gaaf tokko waa'ee haasaa han Obaaman haasaa tanii Afrikoonni haasaa namni biraa kan jedhe haasaa Pheenxonni kan jette haasaa Protestant ofiin jedhe mooti Musliim ofiin jedhe mooti namichi Musliimas mooti warri Protestant Pheenxee warri jennu kun warra ijoollee haqaatitu jira. Haqa dubbatan agartanii tokko akkatti haasa'u biyya keessa taa'ee namni waaqa qabu namni amantii qabu hissodaatu dhugaa dubbata malee. Inni engadda Turkii dhaqeet sagade Islaama ta'e. Warra Pheenxee kan hoo argamu akkas Ortodoksii mashrafii jedhanii warri Tigree argaggabiiti wanna kasalaan akka olan kan. Inni namichi kuni kaleessa modeen gaddoo kan haasaa ture. Odoo Saaxinaa'eel beektaniiti Si'ool Saaxinaa'eel maasteru isa bira odoo dhaqee si majan jedheeti isaafis hin sagada. As far as wambarii 4 kiiloo san eega argate. Abiyyi jechuun la Saaxinaa'eel isagdaan. Amantiin qabu, dandeettiin qabu, education hin qabu, sanyiin qabu. Namichi kun ummanti Oromootii fi ummati Itoophiyaa kana arraba namicha kana buluun namni identity qabu namni identity hin qabne malee except the settlers. Except the settlers Somali bulchuu hin danda'u, Oromoo bulchuu hin danda'u, Tigree bulchuu hin danda'u, Beenishaangul ብሔረሰቦች Sidaama bulchuu hin danda'u because namittiin identity hin qabdu. Maqaa Oromooti mad Oromoon ofirraa gaggeessuu qaba namittii tan. He is not belong to us. He can't claim Oromo. He is not Oromo. Abbaan Ertira. His father is from Ertira. His mother is from Wollo. We don't know her root. But he is not Oromo. We rejected. Namu, the world has to know. Everybody has to know. Abiyoot Kaasaayee is not Oromo. He is misleading. He is misleading everybody. We don't know. Imbanni Tigreetillee kan beeku qabu. የትግሬ አባት የትግሬ እናት እየተጨፈጨፈ ያለው ህዝብ አብዮት ካሳይ ሻቢያ ከኤርትራ አባቱና ከወሎ እናቱ አማራ ናት ከምትባል አባቱ አሳደገ እንጂ ኦሮሞ አይደለም። ሐሰት ነው። አጨበረበረ ከናንተ በላይ ኦሮሞን ለማጥፋት ነው እየሰራ ያለው። ማለት ባከት ይትነት ከወልድ ሐቅን ይጅሩ ከነ ዱጋን ጅርቱ ከነ ኡመተ ሁንደ ጫላ ከሚደማ ጅሩ ኦሮሞ ሲላ በየለን ኡምቲቴሴ አንዩ ፍንጅሩ ሚዲያን ጩፈም ከንፈልመቱ ጩፈም ወንሙንዳ በለስ መቃቱ ለማያመት ሰኑ ቱለመት እርከቴ ደኒ ገንዲ ተከተከ ጆልን ተከተከ ወራፋን በንቱ ጅር አሄድ ደምቱ ዘቦተም ቱለማ ከይሰ ከምቱ ወጅንጅር ነሞ አንጎን ቀቡ ከምን namitti eenyu Birhaanuu Leenjisoo namitti jedhansanii bugunji sare Oromiyaan adii gamtu tan jettu tana. He's stupid. Marroo meeqa gani. Dura kaatee gara gaafa lammaffanii fi achi Keeniyaa dhufan san Johaar ganee gurgurate 40 miliyoon miidiyaadhaan waan kenneef afaan banti. Sare nama kanaatu tuulamni akkatti wanta kan jiru. Nobody has got anything. Ajajamu fi ergamu tan bukunchi way Oromiyaan adii gamtu namitti jettu Birhaanuu Leenjisooti fakkeenya godhan tuulam kami kan jaleeru nama marroo lama sadi gurguratti dura Johaar gurguratti achuma lammaatti dabale achuma anu amma achi taa'ee afaan banatti deeme is stupid nama sare namoota kana moti namoota kana mutiibe waa qabdanii mee kan hojjedha haqa jiru barbaada Oromoon kan godhuu qabu kan kuni waa'ee tuulamaatii muti kun waa'ee arsiitii muti kun waa'ee wallaggaatii muti yuusii wanta ko kanan dagadhin gaafa nasii gale tokko ummata wallaggaa kana helikopteraan rukutan
አዲሱ አረጋቲት ናብልብል ስለ ሐርጋላ አረኒቲ አዲሱ አረጋ ኦ ላይፊ ወርኩን ጀና አቦ ሄሊኮፕተራን አንጀራ ጅረኒ ወንድኩን ከመይና አቦ ሀርጉተና እንጂ ወለጌን ሰኑማ ወለጌ ilmaan saroota diqaalaa nu keechatti nu fakkaattee guddattee ammallee maqaa keenyan dhiiga keenya nu keecha teessee akka qabsaa fakkaattu tana of keessaa buqqisuun dirqama. Waa hojjetanii moti OPDO keessa jajjabaatu jira. OPDO keessa goototatu jira. Warra akkanaa kanatu jira immoo qoree fi diinni Oromoo kan buqqa'uu qaban kan ari'amuu qaban kan karaa qabsiisuu qabu. addi bilisummaa Oromoo loltoonni keenya gaafa dura mee argaa gaafa dura miidiyoo kan hunduu waan arguufan isin hima gaafa dura Oromiyaa Liyyuu Force odoo namuun arginana shimallis taa'ee mobaayila isaati irratti leenjisaa wanni jiru ila akkattan gammade geechi kiyyeechuu Oromoon qawwee hidhate garuma ta'eenoo haidhatu Oromia Special Force North Korea fakkeessinee isini katabee footoo ba'ee gammade engadda gaafa lolli duraa Tigraay wajjin makalaakaa rukutanii ijaan ergun shimallisi itti erge jechuudha shimallisi itti erge maalan jeen Minilik Brigade warra Minilik Brigade jedhee dhaadhatu warra Oromoo jibbu Iristi isaanii deebisuudhaaf ilmaan Oromoo hin erginiin jedhe. Gaafa san Gaambeellaa, Sumaalee, Liyyuu, Mawwaacoo nama walitti qabanii erguun calqabne. Dubbiseet ushumana jalaa jedhe. Usually naaf deebisa. Usually wanan jedheen waluma takkaam naa deebisa Shimallis Abdiisaa. Engadda garuu hin salbattaa seenaa hamaadha. Minilik warra jedhu የጦር Minilik Brigade wajjin ijoollee Oromiyaa akkasuma deemanii Oromiyaa Special Force duuba gandi Minilik faannoon Amaara ibidda garasiin immoo yunu TDF ijoolleen Tigraay warra ofiitirraa roorroo ofirraa dhoowwitu edduutti jim godhan amma arra gootte jechuudha. Hambooji amantanii immoo booji amantanii hal media irratti argitan immoo argitan maal akka fakkaatan. Uniform sun amma useless, hopeless. argitan baqa maqaan sun xuraay maalif deemte maalin beeka yuni tokkosuudhaan beeku qawwee rukutuudhaan beeku waa special force akkasi kuni salphina moti salphina odoo ta'uu salphina beeku roorroodhaan noowwattu jechuudha. So warri amma qawwee hidhattanii jiraattan Oromiyaa Special Force marrootti makami addu akka jiraattu fi moti saree taatee jiraachuudha akka dhiiratitti loltee duusii wayya ofis sobin marrootti makami leenci loli lafa keetti irratti qawwees lafa kaattee manatti hin galin agarteeti nama lama hoobo hojjite gandatti seetilaroonni jechuudha warri qubattoota ganda lama Tigree ijoollee qabaatte akkaataa tiroorriftu agarteeti akkaataa kaballaadhan afaan Amaaraa maaliif hin dubbanne Amaarኛatti chilim dhiirummaa jechuudha isaanoo kumaatamaan akka horiititti maqalee keecha oofan maqalee keecha kumaatamaan eenyummaa isaatiif lolan eenyummaa isaatiif Oromoon akka ijoollee Tigraayitti lolachuu qaba moodeelii isa fudhachuu qaba moodeeliin sun silaa warra keenya warra har'a taa'ee tanu kan oduun ta'in moodeliin har'a generaalonni Tigraay qaban sun moodelii Oromoon dura qabdu seenaa Oromoon lola beekti Abiy Ahmed yoo agartaniiti du'ee bar sibiila uffateetti ummata kaleessa bakka jiru san agartaniiti birat labsoo ekonomii hedo birat akkatti laa waxaxaramee asis birat sanuu beessatti asitti jeneraal Tigraay tuffatta isaan qullaa deemanii lolchiisanii namittiin sodaattu lubbuun keessan jirtu የሚስቱን ናፒኖ አድርጎ ሄዱ ለማስመረቅ አርግተኒ ሲቪል ኦፈቴ ሂዝ ኢን ዘ ቦክስ ከነቱ አብቹና ዩ ኪዲንግ
abbichuun oromoon goote oromoon hin lolti baqomu raasun saaxin ውስጥ ቀብሮ abbiቹ ክሌም ያደርጋል እንዴ ተው እንጂ ያቤ የካሳይ ልጅ ኩኒኒ ይፈካታ ፈሪ ለናቱ እውነትን አባቴ የለውም ካሳይ ጋዝ ነጋዴ ነው አሉ ሹፌርና ካስ ነጋዴ ኤርትራዊ ጀረከኝ itti deebina kudhan obse booda itti cabse artistoonni keenya sirbaa jiran warra xinnoo sosossa'u kana horiidhaan qabaniit lafa seessisan agartaniitii warri Tigraay ijoolleen Tigraay Abrahaamoonni jedhan warri ijoollee babbareedaa sirbituun doktoroonni isaanii Awustiraaliyaa kan jiran Ameerikaa kan jiran proud ummata isaaniitiif galani injiinar ta'an lolanam sirbituun hin lolti galte akkuma dursan jechuu modeela hacaalu jechuu asaan asteessanii immoo namni takka maqaa artistootiin kan afaan bantan the other way mootummaa kana akkuma jedhisan gargaara amma lubbuun qabdu garuu immoo biran dabrina daangaan dabrina saroota odoo argitu odoo laaltu odoo tuqxu ummata Tigraay tuquun artistoota Tigraay tuquun doktoroota isaanii didanii galanii biyyee fakkaatanii ummata ofii fakkaatanii lolansan በምን ሞራል ነው agartanii akkatti loluu qabatila artistoonni keenya sanuma godhaa jiran harki guddaan isaanii ulfina isinii qabna jaalala isinii qabna artistoota keenya quqamaan seenadhaan shoornidhaan ala adda addaatiin kan ummata keenya bira ejjettanii sirbitan sirbi keessan natti tola sirbu isin jechuun maan dhugaan gaafa dhugaa kaleessa kan akka caalaa bultumeefaa kaleessa ummata kakaasee har'a innis san keessa jiraati irra jalduudha waa boccoknaan of course you go the crime iga harkaa qaba inni waa hundaan gaafatamu caalaa bultume ilma yeejjaa ajjeesee dhiiga harkaa qaba gumaadhaan baafanne the other way takka walitti himuu qabnoo ta'e uummanni Oromoo modeela ofiin jedhanii warra akkanaa stupid warra akkanaa kana irraa fuura garagalfachuun don't even mention about them itti dhiisaa irraa garagala warra jiraattee duutu deemtu kana ofii fechuun gaafa waa argatte haqa ummataatirra jettee afaan hobante uummanni Oromoo kun galuufii qaba should understand amman du'utti gaafandu jannataa fi gaafa su'ooliif jannati warri keenya sun akka isaaniitti lolee hoo ganyata jiraate isaan bira naquufe asirra taa'ee akka gandattii kana akka warra kanaa kana taa'anii nyaatanii asumatti tortoranii du'uura dhugaa dubbatanii du'u wayi jarri keenya dhugaa waan dubbatanii dhugaadhaan akka odoorraan bareedin dhaamma maalan raafee Australia ta'ee bareedaa nyaataa waan midhaanii yaadduu haqa dubbachuudhaaf illee kanallee waaqnu nama abaara jarattiin tuni cubbuu nama dubbifti cubbuullee muti I am responsible akkas ambo urgee kan jedhu Facebookiin hunarratti cufe YouTube dhaan akkan dhufu subscribe godhaa ilmaan miqqanyoota anta dasabru irra jiraatu malee itti walitti wacanii wali an itti fayyadameen beeku kanaafan badun nurran turre hundumaa maqaa Oromoo kan irra jiru hunda Oromoo na haasa'u hinda gongorra ana caalaa kan dogongore hin jiru ana caalaa kan balleessi hin jiru nan sirreessee dheetan gootota keenya falmachaa ture garuu immoo at a time waliif himna jiraadha Oromoo ka'eeti ofirraa falmadhu Abiy must go Abiyot Kaasaayee must go afaan Amaaratii warra Tigreetiifis kanuma himnaaf loltoonni Tigraay gaafa Oromiyaa seente waa wayyaanee waan jedhan tokko hin jirtu wayyaanee isaan strateejii nama takkaa lama san keessa tureebe Abiyot Kaasaayee gaafa ummanni keenya dhumusan dahinnati isa wayyaaneen duraa wayyaaneen jiraatte Abiyot Kaasaayee dura
responsibility ፍለቶ ኦሮሚያ ከይሳ ጋንቹ አብዮት ካሳየት ሰላይ ነበረ ወያኔ ካለ ኦሮሞን የሚጮቅል ወያኔ ካለ ዛሬ የመጀመሪያው አብዮት ካሳይ ራሱን አብይ አህመድ ብሎ የሚጠራው ኤርትራዊ አባቱ ወሎ እናቱ ከኦሮሞ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ይሄ ግለሰብ ነው አገሪቷን ለጦርነት በሺዎችን የሚፈጅ ድራማ የሚሰራ ሁሉንም ነገር የሚሰርቅ በሌብነት የተዋጣለት በልመና ነው የተዋጣልኝ ነው የሚለው በሌብነት ነው የተዋጣለት በልመና አይደለም የሰውን ሐሳብ ይሰርቃል የሰውን ንግግር ይሰርቃል የሰውን ንብረት ይሰርቃል የሰውን ሃይማኖት የማይሰርቅ ነገር የለም ወይ ተሻገርኩ እንዴ ወደ አማርኛ ኦኬ ምን ልከኝ ደቤተን ሲንፍ ዛሬ ስለ አብዮት ካሳይ ነው ምናወራው ወይም ራሱን አብይ አህመድ ብሎ የሚጠራው በተለይ የትግራይ ልጆች ይሄንን ቪዲዮ ለትግራይ ህዝብ ለትግራይ ጀግኖች አድርሱልኝ ለትግራይ እናቶች አድርሱልኝ እኛ የኦሮሞ ህዝብ የኛ ጥቃት ሌላውን ያማል ብለን እንደምንገምት ሁሉ የሁሉም ህዝብ ጥቃት ያመናል በትግራይ ህዝብና በኦሮሞ ህዝብ መካከል ምንም ልዩነት የለም እኛ በኦሮሞነታችን ኖረን መሞት እንደምንፈልግ ሁሉ የትግራይ ህዝብም በትግሬነቱ ሞቶ ኖሮ መኖር ስለሚፈልግ ነው ወያኔ ታግለናል ወያኔ ጋር የታገልነው በማንነት ዙሪያ ሳይሆን የሀብት ክፍፍል ትክክል አይደለም ብሎ ነው የኦሮሞ ህዝብ የታገለው ቄሮ የታገለው በማንነት ጥያቄ ላይ የናንተ ጥያቄ የኛ ጥያቄ አብይ አህመድ ወይንም ደግሞ አብዮት ኦሮሞ ጋር ምንም ግንኙነት የለው በሻሻ ውስጥ ነው የተወለደው ማወቅ ያለበት ሁላችንም ነው የሸወደን ሁሉንም ነው ያጨበረበረው ሁሉንም ነው የከዳው ከትግራይ እናቶች እንጀራ በሚጥሚጣ በጨው በልቼ ነው ያደግኩት ብሎ ሰብኮ ውለታው ዛሬ በድሮንና በቦምብ የራሱን ህዝብ የራሱን ቀይ በጀት ሲደበድብ ካዲነቱ ወደር እንደሌለው የሳጥናኤል ልጅ መሆኑን ብቻ የሚያረጋግጥ ወያኔ የሚባል ነገር የለም ወያኔ ካለ ራሱ አብዮት ካሳይ ነው ወያኔ በወቅቱ ከናንተ ጋር ሆኖ የናንተ ሰዎች አሁን አባይ ፀሐዬ ይሁን ሲዩም መስፍን ይሁን የስማቸው አሁን በሌሉ በህይወት የሌሉ ተመልሶ ለህዝባቸው በህዝባቸው ስም ሞቷል ጀግኖች ናቸው እናከብራቸዋለን ሲተሰራችሁ ትክክል አይደለም ብለን ወቀስን ትላንትና አባ ፀሐዬ ልክ አስገባቸዋለሁ አለ የኛን ህዝብ ነው ብለን ጮህን ብሾፍቱ ላይ በተፈጠረው ሁኔታ ጮህን የአይደንቲቲችን ጉዳይ ግን ማንነታችን ከናንተ እኩል ነው የተከዳ ነው የትግራይ እናቶችን አይደለም የከዳው ብቻ አይደለም የኦሮሞ እናቶችን ከርቷል የገዛ ወንድሞችን በልቷል ለማ መገርሳን ጆሃር መሐመድን በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ልጆች ዛሬ እስር ቤት ናቸው ክዳቱ ሁሉንም ነው የከዳው በሺዎች እየተጨፈጨፈ ነው ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ ምክንያቱም ከሃዲ ነገ ስለሌላ ሶሳይቲ ስለሌላ ማንነት ስለማያስብ ነው ሚዲያችን ዝግ ነው እቺ እንኳን ፌስቡክ ባቅሙ አሁን ዛሬ ነው የተከፈተችው ከ6 ወር በኋላ ለምን አማርኛ ኢንተርቤት የሚያደርጉ የማንነት ጥያቄ ላይ ችግር ያለባቸው ሰዎች ፌስቡክ ውስጥ ስለተሰከሰጉ የትኛው ትክክል ነው የትኛው ትክክል አይደለም ማለት እንኳን አንችልም ዝም ብሎ ነው የተዘጋው የኦሮሞ ሚዲያ በሙሉ ዝግ ነው የኦሮሞ ጀግኖች በሙሉ እስር ቤት ናቸው በሙሉ ስልጣን ያለው አንድም ኦሮሞ የለም ብቻውን ፈላጭ ቆራጭ ነው ለመንገስ የሚያደርገው ነው አይደንቲቲው
ከባድሜ ጦርነት ጀምሮ እኔ ዞር ሲል ቦምብ ተጣለባቸውና አለቁ የሚለው አሁን እውነታው ሲወጣ እስካሁን የምንረዳው ሰውየው አብዮት ካሳዬ የሚባል ኤርትራዊ ነው። ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ግንኙነት ነበራቸው የሚባለው ከባድሜ ጦርነት ጀምሮ እንጂ ትላንትና ለውጡ ከመጣ በኋላ የተፈጠረ ነገር እንዳልሆነ ዛሬ መስረጃዎች በየአካባቢው እየወጡ ነው። እንኳን ለኦሮሞ ህዝብ እንኳን ለትግራይ ህዝብ እንኳን ለጋምቤላ ህዝብ አሁን በገፍ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየሰራባቸው ያለው የራሱን ሀገር በዓለም ዙሪያ ቦምብ የሚያዘንብበት ህብረተሰብ ይቅርና አማራ ነው ለአማራ ሀገር ይሰጣለሁኝ እናንተ ብቻ ናችሁ የምታነክሱኝ ያላለው ህዝብ እንኳን እየጠቀመ አይደለም። ቦምብ እየዘነበባቸው ነው። የአማራ ክልል ላይ ነው ጦርነት እየተካሄደ ያለው። for that matter እኛ ከናንተ የበለጠ ተሸውደናል። አፉ አይታችኋል። አፈቅቤ ነው እንዴት እንደሚያጨበረብር እንዴት ሁሉንም እንደሚመስል እንዴት የሁሉንም ቋንቋ ለመናገር እንደሞከረ እንዴት የእባብ ቆዳ ለብሶ እንደመጣ እንዴት ሁሉንም እንዳጨበረበረ the so called አብዮት ካሳዬ የደርግ ልጅ የሻቢያ ዲቃላ ነው አብይ አህመድ ማለት ፋክት ነው። ይሄ ሪያሊቲ ነው። አይደንቲቲውን ኦሮሞዎች ወንድ ልጆች አባት ነው የሚሉት። አባትም የመጀመሪያ ልጁን ወንድ ልጁን ነው። እናት የሚሉት የማ ሳይኮሎጂ እንደሆነ ኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል። እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እናንተ ትግሬ ናችሁ። ዛሬ ቤኒሻንጉል ያ ህዝብ አባይ ሲገደብ በዙሪያ ትንሽ ከተማ እንሰራለን እዚያ ሰፍራችኋለሁ ፕሮሚስ ሰጣችኋለሁ ብሎ የፋኖ የአማራ ፋኖ ሄዶ ያንን ህዝብ እንዲጨፈጭፍ ዛሬ በዚህ ወቅት የትግራይ ልጆች ከዓለም ዙሪያ ይጮሃሉ። የኦሮሞ ልጆች እኔንም ጨምሮ ትንሽ ይፍጨረጨራሉ። የጉሙዝ ህዝብ እየተጨፈጨፈ ነው ያለው በባዶ። አባይ ዙሪያውን አባይ እንዲገደብ ይጠረጋል። እዛ አካባቢ ያለው እነዚህ ትናንሽ ጎሳዎች እናንተን አነክሳለሁ በሚል እየተጨፈጨፉ ነው። የዘር ማጥፋቱ በትግራይ ብቻ ሳይሆን ከብዛታችን ካልሆነ በስተቀር ሁሉም በአይደንቲቲው በማንነቱ በሚኮራ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ የዘር ማጥፋት ነው። ወያኔ ብሎ ነገር የለም። for that matter ወያኔ እንኳን ቢኖር ተመልከቱ፣ እንደ ሰው ስናስብ ወያኔ እንኳን ቢኖር ወያኔ የሰለጠነ ሶሳይቲ ነው። ሲሸነፉ ትክክል አይደለም ብሎ ሲያስቡ ቀስ በቀስ ስልጣን እየለቀቁ እያሰረከቡ ነው የወጡት።